Kun JSS Afaan Oromoo News sagaleedhuma kan hin jijjiiramne kan qilleensi ji'oopolitikaa keessa yaa'udha. Chaanaalii keessa like, share, subscribe gochuun jalqabaan affeerraa keenya kabajaati. Nagaa dadhabaa sun reefu dafuun duumessaa abiddaa fi aaratti jijjiirameera. Sararoonni diimaan guutumatti kaafamuun galoon galaana Pershiyaa sagalee meeshaa waraanaa Ameerikaa ulfaataa ta'e jalatti gubachaa buleera. Haguuggii fuula dippiloomaasii cicciramuun gabaan boba'aa addunyaa samii tuquun hiree sabootas funyoo ciccitaa ta'e fannifameera. Gabatee cheezii addunyaa raafamaa jiru jalatti aangoo guutus seera bahaa giddu galeessaa irra deebi'ee barreesseera. Seerri sochoone caccabaa impaayera fashalaa'ee gubbaatti barreeffameera. Mootummaan Israa'el michuun isaa Ameerikaan diina waliin balleessuuf waadaa gale sana walii yeroo mari'atu ilaaluuf dirqameera. Guyyaa irraa basaastonni Doohaan Rooyiters qabatee ba'e akka mul'isutti Teel Aviv keessatti rifaatuu guddaa saaxilameera. Kun akeekkachiisa guyyaa qiyyaamaa lafee namaa cabsudha. Xumurri waraanaa Awurooppaa dhufeera. Maashinii waraanaa Vilaadimiir Puutiin reefu addunyaaf yaada xumuraa kan duubatti hin deemne kenneera. Dippiloomaatonni biyya alaa, hojjettoonni imbaasii fi jiraattonni siivilii hundi magaalaa guddoo Yuukireen irraa hatattamaan akka baqatan ajajeera. Raashaan wiirtuun murtee kennuu Yuukireen guutumatti mataarraa kutuuf dambalii haayiparsoonikii gadi dhiisuuf murteessiteetti. Uggurri humna guddaa qabu tokko mormii saba guutuu yeroo qunnamu qawween dhumarratti dubbatama. Waliigalteenis abidda hammaataa keessatti ni gubatama. Halkan gatii guddaa qabu kanarratti waraanni Ameerikaa dhukaasa dhaabuu eebila 8 hojiirra oole cabsuun Iraan irratti haleellaa tasaa taasiseera. Boombiin kibba Iraan irratti walitti aansuu yeroo roobu addunyaan rifaatuu guddaan ilaalteetti. Yeroo murteessaa Strait of Hormuz sagalee dhoo'insaan raafamaa jiru kanatti Doonaald Tiraamp reefu gaafii addaa kan jilba namaa cabsu tokko dhiyeessaniiru. Iraan kuufamanii kulaaraashee guutummaa guututti Ameerikaatti dabarsitee kennuu qabdi yookiin guutumatti akka barbadooftu beekuu qabdi jedheera. Yeroo addunyaa waliigaltee nagaa eegaa jirtutti Ameerikaa sibiilota boombii gurguddaa baatan fayyadamuun kibba Iraan gubaa bulteetti. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Siitkoom haleellaa kana mirkaneessuuf ifatti tarkaanfii fudhateera. Buufata dhoksaa Iraan rokkeettiidhaan daaressine jechuun ibseera. Humnoonni Ameerikaa dhaabbilee waraanaa murteessoo ta'an kanneen magaalaa buufata doonii Baandar Abbaas irraa gara bahaatti argaman akkasumas buufata misaayila qarqara galaanaa naannoo Siriikii fi Jaaskitti argaman rukutuu himeera. Dubbii himaan Siitkoom Tiim Haakinsi humnoonni Ameerikaa loltoota keenya balaarraa ittisuuf jecha kibba Iraan keessatti haleellaa ofirraa ittisuu gaggeesseera jechuun ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan kunis bakkeewwan misaayilli itti darbatamuu fi bidiruuwwan Iraan fanjii galaana keessa kaa'uuf itti fayyadaman akka daaresse himeera. Ajajni waraanaa Iraan deebii dhiigaan guutame kenneera. Loltoota Ameerikaa irratti bakakkaa guddaan ni rooba jechuun dhaadateera. Irnaa, Meernii fi Taansiim dabalatee dhaabbileen oduu mootummaa Iraan sagaleen dhoo'insaa guddaan qarqara galaana irratti dhaga'amuu himaniiru. Gaachanni ittisa qilleensaa Iraan saffisaa fi ga'umsa ajajaa ta'een battalumatti deebii akka kennes mirkaneessaniiru. Qondaalonni waraanaa Iraan haleellaa Ameerikaa kana kan qeeqan yoo ta'u, Ameerikaan gocha ishee kanaaf gatii guddaa ni baasti jechuun ibsaniiru. Iraan haleellaa USA kana ofirraa qolachuu ibsuun haalli Baandar Abbaas guutumatti to'annoo jala jiraachuu himaniiru. Kana malees hojiin buufata doonii, jireenyi siivilii fi buufataalee waraanaa barbaachisoo ta'an guutumatti osoo hin tuqamin weerarri Ameerikaa fashalaa'eera jechuun ibsaniiru. Boombiin qarqara galaana irratti gadi bu'aa yeroo jirutti Doonaald Tiraamp gara Truth Socialitti ol ba'uun boombii siyaasaa darbateera. Haleellaa seena qabeessa ta'e gadi lakkiseera jechuunis ibseera. Mariisistoonni olaanoon Iraan marii nagaa tattamaa taasisuuf Qaataar Dohaa kan galan yoo ta'u, Tiraamp kuufama yuuraaneemii Iraan badhaadhina qabu ilaalchisee sarara haaraa sodaachisaa ta'e cirracha keessaa kaasaniiru. Tiraamp labsii cimaa araarama hin qabne kallattiin addunyaaf baaseera. Yuuraaneemii badhaadhina qabuu fi boombii niikularaa hojjechuuf qophaa'e kana Iraan battalumatti gara Ameerikaatti dabarsitee kennuu qabdi. Yookiin yoo danda'ame ragaalee idil addunyaa waliin Iraan keessatti barbadaa'uu qaba jechuun dogoggorri tokkoyyuu akka hin uumamne ibseera. Pirezidaantichi Iraan guutumatti akka harka kennattu irra deebiin gaafateera. Niikulara isaanii guutumatti dabarsanii kennuu fi meeshaa atoomikaa isaanii kallattiin gara Ameerikaatti erguu qabu. Yoo ta'uu baate garuu karra Si'ool ni banna jechuun irra deebiin dhaadateera. Kuni tapha cheesii ji'oopolitikaa qarqara kufaatii irra jirudha. Duumessi nagaa kuni hundi abjuu halkanii fuula hedduu qabu keessatti yeroo qabamee jirutti pirezidaantichi karaa ba'iisaa dhabaniiru. Teheraan waliigalteen dhukaasa dhaabuu kamiyyuu ifatti Libaanos hammachuu fi Hizbollaa eeguu akka qabu gaafachuun daandii dippiloomaasii ishee hin qabne kaafteetti.
yaa ta'u malee yeroo wal fakkaatutti muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun abdii sana guutumatti cabsuun Hizbollaa barbadeessuuf dhadhaa abidda galcheera. Tiraamp humnoota gurguddoo Arabaa fi Musliimaa kanneen akka Saawudii Arabiyaa, Paakistaanii fi Turkiin waliigaltee Abrahaam akka mallatteessaniif humnaan dirqisiisuuf yaalaniiru. Humni galaanaa Ameerikaa immoo dachee Iraan keessa dammaqinaan rukuteera. Amma guutummaan baha giddu galeessaa boombii roobaa jiru ilaaluuf dirqameera. Guyyaa 87ffaa waraana kanaatti pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian gaafii Doonaald Tiraamp dhiyeessan guutumatti cabsuuf saba fuuldura dhaabbataniiru. Pezeshkian akkas jechuun labsaniiru. Iraan gonkumaa dhiibbaa Ameerikaaf harka hin kennitu. Mariiristoonni keenya mirga keenya mirkaneessuuf malee harka kennachuuf miti. Kana malees Iraan waliigaltee kamiifuu inchii tokkoofuu duubatti hin deebitu jedheera. Wallabdee tarsiimoo guddaa ta'e ministeerri haajii alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo yaadni baay'ee jabaa ta'e minjaala irra jira jechuun Waashingtan ammoo boqonnaa guutuun eegaa jirti jedheera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii battalumatti hawwii Ameerikaa kana ifatti kuffisuun eenyullee waliigalteen dhiyaateera jechuun dubbachuu hin danda'u jechuun ibseera. Doonaald Tiraamp irra deebiin piroojeektii niikularaa Iraan irratti guutumatti obsaa akka hin qabne himuun Iraan meeshaa niikularaa akka qabaattu hayyamuu hin dandeenyu. Bu'aa sana karaa tokkoon yookiin karaa biraatiin ni mirkaneessina. Suni waan baay'ee caalaa barbaachisaadha jechuun dhaadateera. Teheraan gama isheen karaa daandii cufaa ta'een deebii kenniteetti. Mirgi niikularaa badhaadhessuu fi to'annoo Strait of Hormuz guutumatti minjaalarraa akka bu'eefi gonkumaa mariidhaaf akka hin dhiyaanne cimsitee dubbatteetti. Haguuggii fuula dippiloomaasii cicciramuun gabaan boba'aa addunyaa samii tuquun hiree sabootas funyoo ciccitaa ta'e fannifameera. Tiraamp filannoo Ameerikaa dhufaa jiru dura waraanni yeroo dheeraa akka hin gaggeeffamneef waliigaltee uumuuf yeroo dhiibaa jiranitti dambaliin aarii muufannaa fi shororkeessummaa guutuu qabu mootummaa Israa'el raamsheesseera. Manni maree nageenyaa Israa'el muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu irratti fincila kaaseera. Waraanni guyyoota 87 dura sirna Teheraan jijjiiruuf waadaa galee ture amma garuu Israa'el marii dhoksaa kana keessaa guutumatti baafamteetti. Waan Tiraamp hojjechaa jiru baruuf qofa neetworkii basaasaa fayyadamuuf akka dirqamtes gabaafameera. Hooggantoonni olaanoon Israa'el waliigaltee uumamaa jiru kana dogoggora balaa guddaa qabuu fi mo'amuu guutuu jechuun waliigaltee niikularaa bara 2015 kan Baraak Obaamaan raawwate caalaa baay'ee dadhabaa akka ta'e himaniiru. Kana malees amma doolaarri biliyoonaan lakkaa'amu gara kiisha Teheraanitti akka deebi'u akeekkachiisuun kunis humni misaayilaa Iraan barame guutumatti akka hin tuqamne taasisa jechuun hooggantoonni Teel Aviv iyyuu jalqabaniiru. Israa'el guutumatti pireezidaantii Ameerikaa abdii kutate tokko irratti liqii qabdi. Iraan boombii niikularaa yoo argatte boombii PP yookiin boombii Netanyaahuu jedhamuun waamamuu danda'a. Taateen kun kirkira lafaa madaallii humna addunyaa bara baraan irra deebi'ee bocuudha. Ogeeyyii ittisaa Waashingtan irraa haga Jerusaaleemitti Tiraamp sarara diimaa ofii isaanii dhiisuun narvii Ameerikaa guutumatti dhaabuu agarsiisaa akka jiran akeekkachiisaniiru. Humni galaanaa Koree hidhoota warraaqsaa daandii anniisaa addunyaa irratti qabannaa sibiilaa tolcheera. Ameerikaan mormii malee humna waraanaa fi balaa daldalaa addunyaa irratti mul'atuun harka kennachuu dandeessis jedhameera. Humnoonni gurguddoon akka Chaayinaa fi Raashiyaa ulfaatina guddaa dhugaa qabu jalatti impaayera Ameerikaa caccabaa jiru hubatanii waraana kana itti quufinsaan daawwachaa jirus jedhameera. Tiraamp Iraan dhimma niikularaa irratti harka akka kennattu yoo gaafatu manni maree nageenyaa Iraan duubatti deebi'uun akka hin jirre labseera. Israa'el balaan tarsiimoo kanaan duran argamne mudateera. Akkasumas Strait of Hormuz inni barbaachisaan boombii yeroo addunyaa ta'uun hafeera. Gabatee cheezii addunyaa raafamaa jiru jalatti aangoo guutuu seera ba'aa giddu galeessaa irra deebiin barreessaa jira. Seerri sochoone caccabaa impaayera fashalaa'ee gubbaatti barreeffameera. Mootummaan Israa'el michuun isaa Ameerikaan diina balleessuuf waadaa gale sana waliin yeroo mari'atu ilaaluuf dirqameera. Guyyaa irraa basaasni dho'arroo Reuters qabatee ba'e akka mul'isutti Tel Aviv keessatti rifaatuu guddaa saaxilameera. Muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyahuun Waashingtan Iraan waliin yaadannoo waliigaltee mallatteessuuf abdii kutattee yeroo jirtutti Israa'el Doonaald Tiraamp irratti dhiibbaa uumuuf sochii akka hin qabnee fi humna akka hin qabne namoota olaanoo iccitii beekan irraa mirkaneeffachuu himeera. Iraan diina lafatti maxxansuun waa'ee faayila niikularaa jechi tokkollee osoo hin dubbatamin dura dhaabbataadhaan jijjiirama caasaa naannoo irratti qabdu gaafatteetti. Yaa ta'u malee siyaasni salphina waliigalaa qabu uummataa fi hooggansa Israa'el duratti dhooheera. Netanyaahuu fi Tiraamp torban darbe keessa yeroo 3 bilbilaan haasa'uun isaanii barameera. Haleellaa waloo Iraan irratti gaggeessuufis karoorfataniiru. Tiraamp garuu eenyu akka furtuu qabate guutumatti saaxiluun Israa'el gargaarsa Ameerikaa malee Iraan dura dhaabbachuu akka hin dandeenye ifatti dubbateera. Tiraamp Netanyahuun nama baay'ee gaariidha waan an barbaadu hunda ni hojjeta jechuun miidiyaalee fuulduratti salphiseera.
Ibsi salphisaan kun hooggantoota nageenyaa Israa'el aarii fi abdii kutannaa guutuu keessa galcheera. Netanyahuun Ameerikaa gara waraana hunda galeessatti harkisuuf fedhii guddaa qabaatus Tiraamp muummicha ministeeraa Israa'el akka nama siyaasa fedhii White House guutuuf socho'utti xiqqeessaniiru. Taateen kunis Netanyahuun filannoo biyyaalessaa dhufu irratti akka laamsha'u taasiseera. Waliigalteen kun yoo mirkanaa'e boombii galaana jeeqee samii abiddaan qotuudha. Netanyahuunis boolla irratti haleellaa itti fufuufis dhaadateera. Iraan waliigalteen Libaanos hin ammanne funyaan hin ba'u jetteetti. Loltoonni Israa'el halkan edaa haleellaa qilleensaa irra deebiin jalqabaniiru. Dirooniinis boollaa magaalota kaaba Israa'el irratti roobaniiru. Iraan seera sibiilaa kaatteen waraanni kun gama hundaan yeroo tokkotti xumuramuu akka qabu himteetti. Netanyahuun duula Libaanos keessatti raawwatu yoo itti fufe waliigalteen kamiyyuu ni jiga jetteetti. Naannichis abidda teessuma lafaa irra deebi'ee barreessu keessa ni seena jechuun akeekkachiisa cimaa kenniteetti. Kun akeekkachiisa guyyaa qiyyaamaa lafee namaa cabsudha. Xumurri waraanaa Awurooppaa dhufeera. Maashinii waraana Vilaadimiir Puutiin reefuu addunyaaf yaada xumuraa kan nama sodaachisuu fi kana duran argamne kenneera. Dippiloomaatonni biyya alaa, hojjettoonni imbaasii fi jiraattonni siivilii hundi magaalaa guddoo Yuukireen gadhiisanii hatattamaan akka baqatan ajajeera. Raashaan wiirtuuwwan murtee kennuu Yuukireen guutumatti mataarraa kutuuf dambalii haayiparsoonikii gadi gadhiisuuf murteessiteetti. Tiyaatira waraanaa ammayyaa keessatti seerri sochoonee fi sodaachisaa ta'e kennameera. Biyyi tokko magaalaa guddoo duwwaa akka gootu yeroo ajajamtu samiin abiddaa fi sibiila guutuu roobsuuf murteesseera. Ministeerri dhimma alaa Raashaa boombii meegaa toonii guddaa ta'e darbachuun jiraattonni Kiyev, ambaasaaddoroonni biyya alaa fi bakka bu'oonni idil addunyaa hundi magaalaa guddoo kana dafanii hatattamaan akka baqatan akeekkachiiseera. Vilaadimiir Puutiin obsi Raashaa sadarkaadhumaarra ga'uusaa hawaasa addunyaaf ifatti beeksisaniiru. Doorsisni hamaan kun kan dhufe erga haleellaa Yuukireen gamoo barattootaa fi doormii barattoota Raashaa rukutee booda akka ta'e beekameera. Hojjettoonni baraarsaa reeffa barattoota 21 caccabaa keessaa erga harkisanii booda Kremliin dheekkamsa guutuu keessa galeera. Ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov kallattiin ministeera haajii alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyootti bilbilaniiru. Bilbilli Lavrov mariif osoo hin taane akeekkachiisa cimaa fi obsa zeeroo kallattiin gara Tiraampitti akka geessuuf ture. Lavrov xiyyeeffannoo Ruubiyoo kallattiin labsii baqachuu irratti harkiseera. Ameerikaan hojjettoota dippiloomaasii ishee hatattamaan imbaasii Ameerikaa Kiyev jiru keessaa akka baaftu ifatti gaafatteetti. Raashaan kana booda qondaalonni Ameerikaa naannoo badiisaa keessatti yoo hafan akka hambisne himte. Moskoon wiirtuuwwan narvii neetoo odeeffannoo basaasaa fi taargeettii kennan guutumatti akka daaressitu himteetti. Raashaan haleellaan amma dhufu kun warshaalee duwwaa qarqara magaalattii jiran qofarratti akka hin dhaabbanne himuun waraanni Raashaa onnee Kiyev keessatti waajjira ministeerota mootummaa, waajjira muummee basaasaa fi buufata waraana lafa jalaa sadarkaa olaanaa kennu hunda kallattiin qaxxaamura meeshaa waraanaa kan haayiparsoonikii kanneen akka misaayila oreeshinkii fi ziirkoon jalatti galchiteetti. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andirii Saabaa rifaatuu kana tasgabbeessuuf ariifataniiru. Doorsisni Raashaa kun afaan duwwaa malee homaa miti jechuun michoonni warra dhihaa waraana xiinsammuu Mooskootiif akka harkan kennine kadhataniiru. Garuu lafarratti saayiraaniin ittisa qilleensaa reefu dhaga'amuun qilleensi magaalaa guddoo sodaa qulqulluudhaaf furdateera. Raashaan guutumatti dippiloomaatonni Ameerikaa naannoo dhoo'insaa keessaa akka ba'an akeekkachiisuun haleellaan murtee ol ka'aa qabu kun ammoo hooggansa Yuukireen guutumatti mataa kutuuf sodaachiseera. Lafti ni raafama, addunyaan immoo hafuura ishee qabatteetti. Kun GSS Afaan Oromoo Niwus sagaleedhuma kan hin jijjiiramne kan qilleensi ji'oopolitikaa keessa yaa'udha. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa GSS Afaan Oromoo odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo wayitaawoo sa'aatii biraatiif qabannee aga dhufnutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.